السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجانا في جرتني أمة أورومو بهادية كعبة بكم جرتن إنتي نجاني في يتأون الرماد سين هذا قبض من جدا كبجم توتا أمة أورومو جالة توتا سبب الله أكم نجرتن فيا كيسني هنجر رجالا هنجرو تدياتا يرو أما كانت تجتودا hinjir cala hinjirru diyata malif hinjirru diyata yo ka janutaate ummanni oromo sadi ajjeefama jira sadi ajjeefamu tokkoffaa qabsoon qeerroo fi qarreen ummata oromo kumaatamaan itti wareegamtee wayyaane biyya sanii dhagaan baaftee nafxanyaa harka galtee jirti. Ajjeefamuu tokkoffaadha. Qabsooytonni Oromoo, sabboontonni Oromoo, warri saba kanaaf falman, warri dhala namaatiif falman, biyya ofiitii irratti kun ajjeefameet kun immoo odoo jiru awwaalameet mana hidhaa keessa taa'aa jira. Ajjeefamuu lammaffaadha. Biyyi sun odoo harkaa qaban, odoo aangoo harkaa qaban, yeroo ammaa kanas dargaggeessa qeerroo mana ofii keessa jiru, haadholii fi abbootii mana ofii keessa jiran mana keessatti ajjeefamaa jiran. Kun dargaggeessa fuudhanii raasaa keessatti kophee irraa baafatanii bosona keessa geessanii bosona keessatti ajjeesaa jiran. Ajjeefamuu sadaffaadha. Duguuggaa sanyii ummata Oromoo irratti yeroo Minilik raawwatamaa ture ammas har'as haaraatti itti jira jechuudha. Ajjeechaan mootummoota biyya san bulchan hundaan ummata Oromoo irratti gaggeeffamee jira. Mootummoonni biyya san bulchan diktaataroonni yookiin abbootiin irree biyya san hagaadhaa bulchan mootummaa Minilik irraa eegalee jechuudha. Minilikiin duras uummanni Oromoo dhumaatuma ture. Minilikiin irraa eegalee hagaadhaatti mootummoonni biyya san bulchan ummata Oromoo duguuggaa sanyii irratti gaggeessaa turanii gaggeessaa jiranis jechuudha. Ka adda isa taasisu garuu mootummaa yeroo kana dhiiga ummata Oromootiin ol bahee lafee qeerroo fi qarree Oromootirra dhaabbatee tarkaanfatee ol bahee gootota keenya dhiiga isaanii irraan tarkaanfatee ol bahee garagalee sabboontota keenya ajjeesaa jira jechuudha. Duguuggaa sanyii ummata Oromootirratti gaggeessaa jira.
yeroo Wallagga irratti duguuggan sanyii raawwatamu bara waggaa 2 waggaa 3 dura jechuudha. Osoo naannoleen marti mormii geggeessitu taate osoo godinaaleen Oromiyaallee marti isiituyyuu mormii hadhaa'aa ka geggeessitu taate mootummaan gabroonfataan kun yeroo ammaa kana hin eegu jechuudha. Mootummaa hundeeffatee abbaa irrummaa isaa eega dhugoomseen booda torban takka odoo hin gahin maatii tokko namoota hagamtu gorra'an nafxanyoota meelikiin jechuudha warra soddaa isaati. Har ammoo milishaa ummata Oromoo irraa nyaataa, ummata Oromootirraa dhugaa, ummata Oromoo keessa jiraataa, diqaalummaadhaan kan ummata Oromoo keessa turte kichuu ummata Oromoo raasaa keessa geessitee yoo isin raasaa keessatti risaasa itti hisaabdu caalaa wanni nama qaanessu hin jiru. Baay'ee tokko qaanii guddaadha. Baay'ee tokko qaanii guddaadha. Waan baay'ee tokko nama qaanessu, waan baay'ee tokko garaa nama nyaatudha jechuudha. Sabni kun waan balleessi biraa hin qabu. Dargaggeeyyiin isaan fixamtuun waan balleessite waan biraa hin qabu. Saba ofiitiif falmatte malee. Waan balleessite biraa hin qabu. Waboo deeggartan jedhanii raasaa keessatti risaasa itti hisaabuun waan biraatiin miti. Duguugga sanyii ummata Oromootirratti geggeessudha malee. Dhaaba fedhe deeggaruu ilmi namaa mirga qaba. Akka seera addunyaatti jechuudha. Ka Oromoo garuu mootiyyuu adda. Maaliif? Ummanni Oromoo biyya ofiitii irratti mirga oolee buluu hin qabu. Mirga oolee buluu hin qabu biyya sana irratti jechuudha. Diinummaa opiidiyoon ummata Oromootiif qabdu waggoota meeqa ragaaleen bara baraan guyyaa guyyaan ji'a ji'aan gadi bayan hisaabamanii hin dhuman jechuudha. Hisaabamanii hin dhuman. Kun diinummaa guddaadha. Diinummaa guddaadha. Diinummaan kana caala hin jiru. Ummanni Oromoo bakka jiru maraa qabsaa'ee qabsoo isaa itti fufee mootummaa gabroonfataa, mootummaa dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa jirtu kana tokkummaan yoo ofirraa hin buqqifne ammallee mootummaan kun mootummaa wayyaanee hin caalu. Mootummaa wayyaanee ka addunyaa guutuun gargaaraa ture. Ka yeroo mootummaa wayyaanee yeroo duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwataa ture san addunyaa guutuun bira dhaabattee mootummaa san gargaaraa turte ummanni Oromoo dhakaa fi kompiitara tokkichaan ofirraa kaafte jechuudha. Qeerroo fi qarreen wareegamtee fi mootummaa san ofirraa galchite. Mootummaan kun immoo walakkaa mootummaa sanii hin ta'u. Mootummaa ijibbaata falmataa jiru jechuudha. Mootummaa ummata Tigraay dadhabee mootummaa wayyaanee naannoo Tigraay qofa naannolee biyya san keessa jiran maraan deeggaramee humna qabu mara fayyadamee xiyyaaraa fi diroonii taankii waan mara fayyadamee wayyaanee biyya san keessaa baasuu dadhabee ijibbaata falmachuuf Oromiyaa irratti mootiyyuu jenosaayidii geggeessaa jira. Ummanni Oromoo gumaa ilmaan isaa yoo amma hin baafanne yoomuu baafachuu hin danda'u. Gumaa ilmaan isaa
yoo amma hin baafanne yoomuu baafachuu hin danda'u. Gootummaan uummata Oromoo illee mootiyyuu yoo amma hin mul'anne yoomuu mul'achuu hin dandeettu jechuudha. Yoom qabsaa'e uummanni Oromoo qabsaa'onni eega hidhamtee gallee rafne sabboona Oromoo Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanii uummanni Oromoo eega galee rafne yoom qabsaa'e uummanni Oromoo qabsoon ammas gana haaraatti eegalti jechuudha. Waboo bira dhaabachuu qaba uummanni Oromoo bakka jiru maraa. Waboo bira dhaabachuu qaba. Qabsoo waboo qofarratti dhiisaniitiin ilaaluun hin taatu. Qabsoon Tigraay gooti uhaatiin callatti hin dhiifne. Uummanni Tigraay guutuutti waan qabu maraa bira dhaabbatee yeroo warra dhoksuun barbaachisetti warra dhokseet yeroo warra mul'isuun barbaachisetti warra mul'iseet lubbuu ofii kennaniit naannoo isaanii bilisa baasaniit lola naannoo biraatitti geessanii lola naannoo biraati irraa lolutti jiran ammaan ta'e uummanni Tigraay miliyoona jaabar miliyoona jaabar uummanni Oromoo miliyoona 47 taane miliyoona 50 akkamitti qabsoofneetiin mootummaa naannoo Oromiyaa jedhaniitiin nafxanyaan uummata keenya bulchitu akkamitti ofirraa kaasuu dadhabna nu akkamitti ofirraa kaasuu dadhabna yoom naannoo keenya yoom bilisoomsine yoom biyya san bilisoomsu biyya Oromoon abbaa biyyaas jechuu dandeenya dura bar jalqaba irratti naannoo keenya qulqulleessuu qabna naannoo keenya qulqulleessuu qabna diqaaltota naannoo keenya keessa jirtu diqaaltota Oromiyaa keessa deemteetiin Oromiyaa basaas ka Oromoo fakkaatee Oromoo basaas of keessaa baasuu hin dandeenye ammallee uummanni Oromoo haga basaasa of keessaa baasnutti haga diqaaltota of keessaa yaafnutti bilisummaan abadan hin jirtu bilisummaan eenyullee abadan hin jirtu jalqaba uummata Oromoo ka barbaachisu diqaaltota nafxanyaa Oromiyaa keessa jirtu of keessaa baasudha haga san of keessaa baasnutti abadan hin eegina bilisummaan eegun hin jirtu basaastuu of keessaa baasuu baanan ammallee basaaftuu of keessaa baasuu baanan bilisummaan eegun hin jirtu ufii keennaa rafne uummanni Oromoo yeroo ammaa kana ufii isaatii rafee booda mootiyyuu saba biraa mootiyyuu quba itti qabuun hin barbaachisu qabsoo yeroon isiin hadhooytu yeroon sabni qabsaa'eetiin bahitti bahu yeroo ammaa kana yoo qabsooyne yeroo ammaa kana yoo mormii hadhaawaa mootummaa kanarratti geggeessanii mootummaa jallatee jiru kana hin kuffifne mootummaa awwaalamu boolla qotataa jiru kana yoo hin awwaalle bilisummaan nu eenyu hin jirtu jechuudha gonkumaa adabannee akka saboo xixiqqootitti hiriirallee bahuu dhiisanii adabatanii taa'u yookaan immoo tuyyuu fincila kaasanii waboo waliin ka danda'e itti dabalamee ka dadhabe immoo tuyyuu karaa itti cufee mootummaa dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa jiru kan ofirraa yoo hin buqqifnu taate bilisummaan nu eenyu hin jirtu jechuudha bilisummaan nu eenyu hin jirtu lubbuun teenya lubbuu qeerrolee isaa raasaa keessatti ajjeesanii sanii caaltu irreessa irratti obboleeyyan lamatu
guyyaa takkatti sa'aatii takka keessa daqiiqaa muraasa keessatti wal bira wareegame qabsoon ammaan tana yeroo barcumni isaan irratti ammaan tana ummata Oromoo fixanii dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasanii irratti taphatanii geeraran kun taphaanii miti bakka kana isaan geesse. Haati ilmaan ufii lamaan dhalti itti wareegdeeti bakka san ga'e warra itti geessine warra kana jechuudha. Kanaaf opiidiyoo biraa dhugaa eeguun hin taatu. Diinni ummata Oromoo opiidiyoodha. Namichi kun ummata Oromoo sobee gara kaan Shawaa sobanii gara kaan Jimmaan sobanii ummata diina walitti fakkeessan jechuudha. Arsiif Wallaggaan diina walitti fakkeessanii Jimmaa fi Wallaggaan diina walitti godhanii Jimmaa fi Arsii diina walitti godhanii awwaan Jimmarraa dhaladheef Arsiin na jibba jedhee kijiba odeessee qeerroo fi qarree Jimmaatuyyuu galaafataa jira jechuudha. Qeerroo fi qarree Jimmaa dhiiga dhugaa jira jechuudha mootummaan kun. Qeerroo fi qarree Arsiillee akkasumatti dhiiga dhugaa jira. Yoo ummanni kun sabni kun yoo tokko ta'e aangoo sanirra akka inni jiraachuu hin dandeenye waan beekuuf. Amma immoo sabboontota maraayyuu hidhee qabsootota maraayyuu hidhee kaan immoo tuyyi ajjeese namni naan mormuu danda'u hin jiru. Akka fedhetti ka fedhe keessa ajjeese ka fedhe immoo tuyyi cafaqee ka fedhe hidhaa keessatti guuree bulchaa ka jedhu waan abdii qabu deemaniitiin dargaggeessa raasaa keessatti ajjeesanii akka fedhanitti itti taphatan jechuudha. Kana caala maal eessa nu geessan? Jenusaayidiin isaan ummata keenya irratti gaggeessaa turan. Mormiin ummanni Oromoo gaggeessee obsi ummanni Oromoo isaaniif obsee amma gorfaminnu jedhee ummanni Oromoo isaaniif sabbaree yoonaan isaan ga'e isaan garuu beekuu hin dandeenye. Opiidiyoon paartii waa baratu, paartii waa beeku odoo hin taane paartii waa diigu, paartii ummata duguggaa sanyii irratti gaggeessu. Durillee wayyaana miti. Wayyaanan ummata keenya homaan goone. Amma wayyaanatu ummata keenya fixaa jira. Wayyaana miti ka ummata keenya fixaa ture durillee. Opiidiyootu ummata keenya fixaa ture. Opiidiyootu ummata keenya fixaa ture. Maaliif ajjechaan ummata keenya irraan dhaabatinam? Yoo sila Jimma nagaa qabaate Arsiin nagaa dhabe rakkoon qabu. Yoo sila Wallagga nagaa dhabe Arsiin nagaa qabaate rakkoon qabu. Gosaan laalaniitu ummata kana fixaa jiran jechuu dandeenya. Amma mootuyyuu duguggaa sanyii naannoo Oromiyaa godinaalee mara keessatti gaggeessaa jira mootummaan kun. Duguggaa sanyii mootummaan kun ummata kanarratti gaggeessaa jiru waan hagana hin jedhamne. Milishaan akkamitti milishaan ganda keessaa bahee dargaggeessa fuudhee raasaa geessee ajjeesa. Suuraa isaanii wajjin maaliif hin laxxafne ummanni Oromoo? Viidiyoo waraabee ka gadi dhiisu suni suuraa isaatiif ganda isaa bakka inni itti dhalate akkamiin laxxafeetiniin gadi nuu dhiisuu dadhaba. Baay'ee tokko waan gara nama nyaatudha. Ammallee baay'ee tokko waan nama aarsudha. Baay'ee tokko waan nama aarsudha jechuudha wallahi. Haalli opiidiyoon itti jirtu kuni. Opiidiyoon warra mootummoonni hedduu yeroo baay'ee Oromoon biyya bulchuu hin dandeetu waan nuun jedhaniif dhaaba kana waan beekaniif dhaaba kana
akka inni biyya dhaaba biyya bulchuu dandayu odoo hin taane dhaaba biyya diiguu dandayu yookaan immoo dhaaba biyyattii sanuyyuu balleessee gara diigamaatitti geessuu dandayu akka ta'e waan beekaniif Oromoon biyya bulchuu hin danda'u nun jedhan. Garuu opiniyoon ummata Oromoo bakka hin buutu. Opiniyoon ummata Oromoo bakka hin buutu. Oromoon achi keessa hojjetullee yoo ka jiraatu taate diqaalaa Oromooti malee yookaan illee diqaalaa Oromiyaa keessatti guddatte malee yookaan illee galtuudha malee ummata Oromoo bakka hin buutu jechuudha. Warri dhiiga ilmaan Oromoo warra ijoollee raasaa keessa geessanii raasaa keessatti harka qullaa warra deemu. Raasaa keessatti dhiiga isaanii mataa isaanii adda facaasan san barcuma gubbaa teettee Oromoo taateetiin barcuma san gubbaa teetteetiin ka oduu oftoo taate Oromoo bakka hin buutu. Nafxanyaa diqaala nafxanyaatti malee jechuudha. Ummata Oromoo bakka hin buutan. Ummata Oromoo bakka hin buutan. Diina ummata Oromoo taataniitiin ummanni Oromoo of keessaa isin baasu qaba. Tokkoffaa dogongorri ummata Oromoo kana. Guddifachaa, maxxanfachaa wanni jedhamu sun marti isaatuyyuu diina ummata Oromooti. Wanni guddifatamu hin jiru. Oromoon Oromoo irraa yoo guddifate rakkoon qabu. Oromoon diina irraa mootuyyuu ilma guddifatu hin jiru abadan. Sobatu. Abbootii gadaa jedhanii abbootii garaa achi kaan suni guyyaa dheengaddaa mootummaan kun hundeeffamu abiyyoota kaasee wajjin yeroo walgahii ta'an hedduun mul'atu. Maaliif qabsootota Oromoo warra hidhaa jirurraa maaliif waan tokko illee hin dubbanne? Maaliif waan tokko hin dubbatu? Warra hidhamee hidhaa keessatti warra barcuma mootummaa kanaaf kenne mana hidhaa keessa akka jiran hin beekan. Maaliif waa'ee qabsootota kanaa maaliif hin dubbatu? Waa'ee hidhamtoota qeerroo fi qarree mana hidhaa keessa jiran namoota miliyoonatu iyyuu mana hidhaa keessa jira. Yeroo wayyaana caalaa uummanni Oromoo hidhamaa ka jiru mana hidhaa keessa guutee ka jiru naannoon Oromiyaa guutuun police station naannoo Oromiyaa keessa jiru marti dargaggeessa Oromootiif dargaggeetti Oromootiin hidhamee guutamee jira. Maaliif kanarraan dubbatiin abbootii gadaa jedhanii kachi kaansan? Jaarsolii biyyaa jedhanii yeroo qeerroo fi qarreen fincila kaaftu ummata Oromootiin sobanii ganda keessa oofan sun yeroo ammaa kana yeroo Oromiyaa rakkoo keessa jirtu kanatti yeroo ummanni Oromoo itti dhumaa jiru kanatti yeroo qeerroo fi qarreen ummata Oromoo raasaa keessatti risaasa opidiyootiin dhumaa jirtu kanatti yeroo nafxanyaan ummata Oromoo akka loonisitti qaqqalaa jirtu kanatti maaliif gadi baatee dubbanne? Maaliif mootummaa kana ummata kana kan fedhe maaliif irraan dhorku? Kanaaf dhaabni kun dhaaba biyyattii tana qofaaf iyyuu osoo hin taane gaanfa Afrikaatiif diina guddaa akka ta'e addunyaa guutuu irratti beekamuu qaba jechuudha. Dhaabni opidiyoo jedhamu kun jechuudha. Diina ummata Oromoo, diina biyyattii sanii. Diqaaltota jechuudha. Diqaaltota nyaatu maqaa kanaan gadi ba'e jechuudha. Gadoo ummata Amaaratiif bahuuf Tigraay wajji wal dhaban malee ummata Oromootiif bu'aa buusuuf yookaan immoo biyyattii saniif bu'aa buusuu fi lolli kun geggeeffamaa ka jiru. Ristii lafa Amaaratiif deebisuuf balaa rabbiin isaanitti kaase jechuudha. Balaa kanarraa mootuyyuu hin dandamatu. Abadan balaa kanarraa hin dandamatu viidiyoon. Yeroon awwaalchi opidiyoolee fagoon jiru. Yeroo dhiyootti awwaalamuu deemti. Immoo tokko kadhaamadhu. Milishaa ganda keessa deemee qeerroo fi qarree basaasu
ummata Oromoo basaasu qabsaa'ota Oromoo basaasu yoo ufii keessan maxxansuu hin dandeenye suuraa isaa wajjin ganda isaa wajjin bakka inni oolu bakka inni bulu wajjin barreeffamaa fi suuraa isaa wajjin posti godhaa nama biraatiif ergaa WhatsApp haa ta'u email haa ta'u karaa fedhannuyyuu haa ta'u posti godhaa diina ummata keenyaa gandarraa kaasee haga godinaatti godinarraa haga naannootti jechuudha. Namni kamuyyuu naannoo ganda kamuu keessa qabsaa'an Oromoo hin jira. Ganda kamuu keessa ammallee basaasan Oromoo hin basaasan ummata keenya basaasu hin jira. Ganda kamuu keessa ka dhiiga ummata Oromoo dhangalaasee dhiiga ummata Oromoo dhangalaaseetiin ittiin damoosa fudhataa jiru hin jira. Sanuf keessaa baasuun amaanaa isin irratti haa ta'u. Baay'ee tokko waan nama aarsudha jechuudha. Gama abaa'ootti yoo deebi'e mootiyyuu abaa'oon sochii isaa baay'ee tokko ciccimsee bareedatti oofaa jira jechuudha. Jimma fakkeenyaaf gara Jimmaatitti yoo fudhanne abaa'oon gara Abiyoot Kaasaayee yookaan immoo Dr. Abiyyi kan jedhan san irraa gara Jaal Marrootti jijjiiruudhaaf tarkaanfii jajjaba baay'ee tokko nama boonsu hojjetaa jira jechuudha. Maaliif qabsoon Oromoo baay'ee tokko laaftee keessiin jirtuun Jimma Arsii Jimmaa fi Arsiin baay'ee tokko laaftee jirti jechuudha. Karaa kana qabsoon uummata Oromoo keessattuu Jimmaan akka isin qabsoon uummata Oromoo ittiin laafteen ummanni Jimmaa nafxanyoota isaan keessa guuteen sobamaniiti Abiyoot Kaasaayee Oromoo fakkeessanii deeggarsa ummata Jimmaa fakkaataniiti nafxanyoonni achi keessa jirtu yeroo baay'ee deeggarsa isaatiif ba'an jechuudha. Gootichi kennamootiyyuu adda bilisummaa Oromoo yoo achitti gad hundaa'e waraana isaa eebbisiisuu baay'ee tokko gammachuun ummata Oromootiif naannoo san sabboontota godina Jimmaa baay'ee tokko gammachuutu itti dhagahame jechuudha. Diina ummata Oromoo nafxanyoota naannoo san keessa jirtu jechuudha. Mootummaa godina san keessa baay'ee tokko nafxanyaan baay'ee tokko jirtu waan taateef nafxanyoota godina Jimmaa san keessa jirtuuf immootuyyuu camnana guddaadha jechuudha. Maaliif qeerroo fi qarreen qabsooytonni warri saba kanaaf qabsaayuu barbaadan marti isaaniituyyuu amma gara waboo seenaa jiran waan ta'eef camni guddaan guyyaa godinni Jimmaa kun harka wabootti deebi'ee bulchiinsi godina Jimmaa kun laamshahee akka Wallaggaa kanatti harka wabootti guyyaa gale jechuudha. Waboo fi akka Wallaggaa fi Gujii kanatti harka wabootti guyyaa gale camni guddaan opidiyoo guyyaa sana jechuudha. Maaliif Arsiin ka'uuf guyyaa kaate namni deebisu beekamaadha. Baalees akkasuma Baaleef Arsiin qabsoo irratti addaan hin hafanii guyyaa qabsoof ka'e walumaan ka'a jechuudha. Ka'ellee mootiyyuu deebi'uun hin jiru. Gamasiin waboon itti nuuf jabaadhu jennaani ammallee rabbi isin bira haa jiraatu jennaani. Gama biraatiin mootiyyuu Harargeedha. Naannoon Harargee qabsoo itti jiraalleedha. Baay'ee tokko waboon achillee sochii ajaa'ibatti itti jira. Ammallee mootiyyuu jajjabaadha jennaani. Gara Booranaatiin mootiyyuu gara Booranaatiinis waboon baay'ee tokko hojii boonsaa hojjetaa jira jechuudha. Naannoleen biraa Wallagga silaafuyyuu kaabeekamee
nafxanyoota ofirraa of keessaa buqqisuu irratti xiqqoo hanqinatu jira. Sun achitti sanii shawaa gara shawaatiinis hanqinni haga tokko waboo biraan hin jira. Nafxanyoonni yeroo baay'ee ka isaan itti gaman ka isaan ammallee mootiyyuu naannoon kun kenna jedhanii ka isaan itti gaman Wallaggaa fi Shawaadha jechuudha. Naannoo kana godina kana lamaan bilisoomsuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif nafxanyaa laamsheessuuf jechuudha. Nafxanyaan ammaan tana laamshooftee jirti. Maaliif gama tokko hiwaatu yookaan immoo tiyyuu Tigraay wayyaaneen irraa fudhatee jira. Wayyaaneen ammaan tana lolli ka deemaa jiru Tigraayin keessa odoo hin taane naannoo Amaaraa keessa. Naannoo Amaaraa keessaallee ammallee immoo tiyyuu naannoo Gondarii fi Goojjam Bahar Daar kanatti dhiyaateeti jechuudha lolli ka deemaa jiru. Kanaafuyyuu nafxanyaan amma gara Shawaatii fi gara Wallaggaasitti dhiyeessuu barbaaddi. Maaliif lafti sun amma wayyaanee ofirraa dhorguu waan hin dandeenyeef mootummaan federaalallee humna ittiin lolee wayyaanee ofirraa deebisu hin qabu waan ta'eef maaliif gamanaan abaa'oon wal lolaa jira. Waraanni isaa gamanatti laamshahee hafa. Gamas illeen immoo tiyyuu hiwaatu yookaan immoo tiyyuu wayyaaneen laamsheessee jira jechuudha mootummaa kana gama